taateen jireenya haaraan eegalee jira. Taateen sun waggaa 3 dura waan ta'edha waan ta'eedhaaf. Kanaaf ani viidiyoon isaa naa ergee ture. Nagaruu an balleesseera bira. Waggaa 3 guutuu kan qabatee taa'e isa mataa isaati sii galee. Galatoomii abdii gaafii gaafatte maayir miyuutii godhadhu hayyee Roobeera. Eebbisaa irra qabdaa itti fufee eebbisaa. Mubee amma hundumtu haasameera anis gaa yaada kontinii godheen jechuun ofuma akkas gootee taphette bakka taphette baaluun hin barbaachisu gara poointiitti deemna. Roobeera kabajaa bifa jalqaba haala gaariidhaan deemaa turte gaaffii si gaafannuuf akka gaarii miira bareedaan dubbachaa jirta. Amma maaliif miira keessa galtaa maaliif xiqqoo aggressive taata obboleessa kiyya be respective hin aarini hanga jiru tasgabbeessi kabajaa bifa qabuun jechuudha. Nuti hariyoollee xixiqqoo taanee jenne namoota gurguddoo jalatti hayyoota abbootii keenya jiru waan ta'eef xiqqoo sirna bifa qabuun haa ta'u akka namni karan taane si nu banneef jechuudha. Xeebdaa jechoota hin taane fayyadamin sii galee maaliif namni gara biraatti si fudhachuu danda'a waan ta'eef hanga danda'amuun haasa'uma sirna qabuun waliif haa deebifnu galatoomi afaan Oromoo dubbachaa jirra marti keenya iyyuu waan ta'eef jechuudha. Gaafii sila Mubaarik kaasaa jiru keessatti sabboontuudhaaf jechuudha. Atiin kuni waggoota 3 osoo siin argin jechuudha mucoo kana osoo hin argin waggoota 3 dheengedda isiidhuma dhuftee karaa keessaa yaada naaf dhiyeessite. Jettee turte jalqaba haasofte keessatti. Amma immoo isiin kan jechaa jirtu guyyoota 3 dura yookaan 4 dura almost December 20 jechuudha guyyaa 4 dura 24 waan ta'eef akka faranjootaatti gaafa guyyaa 20 mana Aleeksi Taayyeetti gastii isaarratti argee wal dubbifnee akkamii jirtaa jennee wal dubbifnee kaanee Sambooda jechuudha jechoota tokko innumtuu osoo naa barreessu guyyoota 2-3 kana osoo deebisiniifin kaleessa deebiseefi jechuutti jirti. Yaanni ati kaaftuuf isiin kaaftu wal faalleessaa jira. Viidiyoo almost atis akkasiif ergite akka isiin siif ergite yaanni keessan karaan wal fakkaatu qaba. Kun immoo xiqqoo confusionii jidduu keenyatti uume waan ta'eef atiin kun waggoota 3 isiin argine jette. Isiin immoo guyyaa 4 dura mana Aleeksi Taayyeetti wal dubbifneerra jette. Atiin kun jechuudha waggaa 3 dura yeroo wal argitanu viidiyoo waraabaa ergasii ergitee kaateen boodatti viidiyoo maallaqan barbaadama naaf ergii jetteeni jennaan maallaqa hin qabu isiin siin jettee jennaan viidiyoo kee kanan paablikii godha ani dhiira kiyya bahu rakkoo hin qabu ati shamara kee rakkoodha. Inna gaaffiitti na gaafatteefi sirriidha kunoo maammeen Aleeksi Taayyee jira laayivii kana hordofaa jira deemanni yaada. Gaafa torban sanbata darbee natti fakkaata kitaaba waadaa Geetaachoo eebbisiisnee galla makiinaa koodhaan kottu nu faana galiin jedheen Aleeksi kaffaaloof afaan galannaan kottu na faana galii jedheen hiriyaan koo Baacaa jedhamu jira na faana waliin deemuu jalqabne. Isa booddee Aleeksi laayivii gala. Namni ilaaluu dide. Achi abbee kottu situ feemasiidha ati kan keedhaan galee jedheen kan Aleeksiidhaan kaa fuudhee ilaalu munaadha. Indee munaa koo jirta akkamati maal wal jalaa banne jennee wal dubbisne. Amma akkanaan intini isaa steeppii isaa hammina yaade waan hin qabneef kana duraa duuba eeguu dhiisuun hin danda'a. Isa booddee wal dubbisnee Aleeksi laaqana nyaannee Aleeksi mucaa biyya kodanaan jedhee namni hiriyaa koo turte waggaa 3 dura haasaa turre amma garuu wal jalaa banne FB'n sheessi waan akka argeen hin beeku jedheen normaali qulqullummaa jechuudhaan wanta amma asirratti haasa'amaa jiru kana naaf hintinidha. Isa booda Aleeksi faana deemnee laaqana nyaannee maal jennee walirraa adda baanee guyyaa 2 na jedheen dhugaadha kun. Aleeksi soban qabu. Buusii nama buusi boodarra deebi'a interruptiin godhina yaada isaa dhiifamuu beeku. Itti fufi. Roobeera. Isa booddee jedhee guyyaa 2 barreessee fi naan deebisne jechuudha. Innaa gaamma gara poointii kiyyaatti gaafa nufu munaan viidiyoo kana gaafa naaf ergite
Videoon kun akkana bira jiru beekti. An video kanan gadhiisaa birriinaa ergii maaloodha ani maatiin kiyya jechuun asirratti akkas jedhee himuun barbaachisu ture garuu dirqama himu waan hin qabuuf. Maatiin kiyya amma funyaanitti qabeenya warri na beekan jiru as jala. Amma barbaachisaa taanaan liibree makiinarraa kaasee amma kaartaa manaatti kunola amma sammaachuudha viidiyoodhaan waraabes sin laayiviidhaan sin hordofsiisuu nan danda'a jechuudha. Annama munaarraa qarshii kana nyaachuudhaaf viidiyoo ishee poosti godhuu miti. Ammayyuu taanaan immoo munaani viidiyoo baay'ee namaaf ergiti. Qullaa ishee nama biraa bukkeetti argee beekan. Viidiyoo kan kana caalu xiqqaa dheeraa kan dheeratu kan sirriitti fuulli ishee mul'atu argee beekan viidiyoo biraa. Muna wanta biraa ofumaa dogoggora biraadhaan mucaa kanatti akkas na shakkii biraa keessa seen. Roobeeraan jalqaba viidiyoon kun maaliin akka postotame isinuu natti himaa. Messengeradhaan taanaan, telegiraamaan taanaan, iimoodhaan taanaan, tiiktokiidhaan taanaan. Namni Roobeeraa Daani'el viidiyoo kana natti ergeera jedhu kunola amma samma iskiriinshot godhee nama nuttaa ergu hundumti keenya wal faana ilaala. An nama qarshiidhaaf jecha qarshiin taaneef jecha iccitii mucaa kanaa bakkeetti baasu miti. Rabbi guddaan na argaa jechuudha. Akka amantii kiyyaattis kun anaaf wanta hin taanedha. Munaa waggaa 3 guutuu eessa akka isheen jirtu mucaan hin beekne arra qabeenyaa qabu nama jireenya mataa koo jiraatu nama konkolaataa mataa koo oofu kunoo Aleeksi taayee jira beeka. Ani qarshii ishee irraa fudhachuuf jecha viidiyoon talaqna. Dhugaa waaqayyoota akka amantii kiyyaatti hin kakadhaan viidiyoon mucaa kanaa namatti hin ergine. Waggaa 3 booddee etuun aarii ishee qabaadde yookaan sa'aatii 2-3 dura. Ansituu na gadhiisaa munaa. Waan fedhe yoo ta'e akkasitti maqaan kee ka'uun qabu ture. Angaruu haadha koo tokkittiidhaan kakadhaa viidiyoo kee kana nama tokkotti illee hin ergine. Sirriidha viidiyoon kee garuu na bira tureeraan jedheen. Anis bilbilli kiyya waggaa 3 dura bilbilan qabadhaa ture. Tarii immoo jedheen yoo telegiraamiin koo haak ta'e irraa kan hafe jedheen. Kunola amma yuutaanaan isuman jedhee irra deebi'ee jira. Yoo telegiraamiin koo haak ta'ee jiraate irraa kan hafe yookaan yoo telegiraamiin kee haak ta'ee jiraate irraa kan hafe kara kiyya viidiyoon kun nama sadaffaa bira qaqqaba jettee laa. Inaman hin cirumaan abbaan dukkana kanaan attaa faradu'an jedheen. Anis amma haasaan maqaa feesbuukii irratti deemu maal akka ta'uyyuu anaa wanumaaf ishee gidduutti dhumman dhugaa rabbiiti. Amma kana haasaa iyyuu beekun ture jechuudha. Amma galgala kana feesbuukii gaafa hin galu waan meeqa jedhanii poosti gochaa jiru. Iskiriinshaat godhe immoo kunoo akkasni jedhanii maqaa kiyya balleessaa jiru jennaan ammaaliin godha reeroo beenaan jette. Amma haasaan akka istiillikii keessa galamee akkasirratti haasa'amu miti. Iccitii walii akkasitti wal baasuun hin barbaachisu. Ani jireenya dhuunfaa kun jiraadha. Namarraa dantaa tokko hin barbaadu. Nama maatii kabajamaa keessatti hin guddadhe waan akkasiis narraa sin eegamu hin godhus hin goones jechuudha. Malee viidiyoon kun Roobeeraa Daani'el tun ergeedhamii jedhu jiraannaan ammayyuu taanaan adufu. Kanadha yaadiin kan dhufumaa jetteedhaan maqaa wal balleessuun gaarii miti. Viidiyoo baay'eetu munaan nama biraaf ergitee viidiyoo baay'eetu jira. Qoradhaa. Natti hin fakkaatu waan ta'eef hanga dandeessuuni wantoota dhimma si ilaallatan qofa irratti osoo deebii laattee gaarii obboleessa kiyya. Maaliif ilmi namaa wajjin gammachuu jiraate gaafa gargar ba'uu gara intaanatti wal geessuun gaarii miti. Isin jireenya dhuunfaa si jiraatti dhimma waan kama. Amma kana iyyuu baay'een ture. Ani waan hin gadhiisee fi hin qabu. Mucaamatu dogoggoraan viidiyoo nama biraaf ergite yookaan bilbilli ishee jalaa hatamee yookaan wanta viidiyoo ishee namatti hin ergine waggaa 3 dura immoo viidiyoo kana naa ergiteetti garuu otoon ishee faana haasa'uun jalqabin iyyuu an viidiyoo isheedhaan ishee beekaa jechuudha. Baay'ee galatoomii ammas irra deddeebitee waan konfirm nu godhaa jirtu keessaa inni guddaan viidiyoo ishii osoo isheen natti hin ergin an argeen jira jechaa jirta. Irra deddeebiidhaan waan kana yeroo 2-3 ol dubbattee jirta. Viidiyoo kana ammoo yookaan viidiyoo publikii godhame kana sana dura isin viidiyoo miliyoona tokkos namatti ergitu suni dhimma dhuunfaasiiti. Dhugaadhaan sobaan isiif rabbii qofatu wal beeka yookaan nama dhugaa san beeku qofatu beeka.
Garuu viidiyoo isa ati amma yookaan meseenjaraan namoonni walitti ergaa jiran sana akka waraabdee sitti ergite dhibba kun konfirmu godheen dubbachaa jira jechaa jirti tokko qabadhu. Inni lammaffaa immoo namni maallaqa nama kan gaafatu dhabeedhaaf akka hin taanes hubadhu asirratti. Maallaqa osoo ilma Alaamuddin ta'e yookaan ilma Bilgeetii osoo ta'e ilmi namaa dhuunfaa ofiitiin waa gochuu danda'a. Qabeenya maatii isaa ta'uu kan dhuunfaa isaa ta'uu waa ta'ee bara dhabee qofaaf miti namni kan waa gaafatu osoo qabus gaafachuu danda'a ida'amaaf jechuudha. Maallaqa hin jibbamtu waan ta'eef sadarkaa kanattis dhabaniidhaaf ammoo osoo dhuma biyyee sifataniillee kallattiidhaan yoo rakkatellee namuma waa qabduudhaa fudhata yoo dhabillee dhiisa malee namni rakkinni sadarkaa kanas waan hin taane keessa naman gochisiifte yookaan naman gootu dhabaniif rakkatanii keessaa waliin ilaallatu wanti kuni. Garuu dhimmi kun ammatti hawaasa keenyaaf akka wal afaan fajjiin taaneef akka ifa ta'uu fi sis maqaa balleessuuf osoo hin taane jireenya kee diiguuf osoo hin taane isis rakkoo amma keessa seente kana keessaa fuunee ba'icha si qofa irratti fe'uudhaaf osoo hin taane atis nu gargaartee jechaa jira sila sirra deddeebine waan kana jechuudha dhibbatti osoo dhiira tokkotti ergin viidiyoo kana akkasitti ergite erga isiin konfirm goote telegiraamiin kee haakee haa godhamu meseenjarri kee haakee haa godhamu akkuma sana miidiyaaleen hawaasummaa kee kamiyyuu haakee haa godhamu dhugaadha. Saayibariidha waan ta'e miidiyaa sarvara waan ta'eedhaa fi kallattii adda addaatiin namni haakii gochuu danda'a jechuudha namoonni teeknooloojiidhaan shira akkasii hojjetanu jechuudha. Waan kana atiin kun jechuudha viidiyoon kun jalqaba si ga'eera erga ta'e ati namatti hin ergine jechaa jirta. Viidiyoo dhuma sana kan wal fakkaatu haalli itti riikardi godhame yookaan poozishinii isaa ta'u yookaan ammoo viyuun viidiyoo sanaa jechuudha. Si biratti osoo hin taane nama biraa biratti kan argite ati jira kana qofa ifa nuuf godhe. Ani daaressinii isaa akkaataa viidiyoon sun itti waraabame maaloo akkamitti yaadadama ammee goone viidiyoo waggaa hiikaa tokko iyyuu ilaalee fixuu hin dandeenyan yeroo sana inni ilaalee dhiisee jechuudha. Amma laaluunaan bilbilli kiyya viidiyoo kana ana qofaaf buushee ragaa maalii qabdu ammasin? Ayyee galatoomi hangama kiyyaa waan nu badda argeen jira akka dhuunfaa kootti jechuudha sana boodaran ibsa. Viidiyoon sun jalqaba kan waraabame munaadha namni siin erguudhaaf baatee ergite si'i viidiyoo sana jechuudha argite viidiyoo kan biraa kan si akka feetetti argi viidiyoon sun si bira akka qaqqabee jedhee fi viidiyoon sun si biraa bahee dhiisee ati yoo ofii keetti isa rabbii si beeku kakachaa jirta maqaa harmee kiyyaatiin jechaa jirta dukkanaan kakachaa jirta suni hiree keeti boru waan sirra deemu ani kakaadhaan sodaachisoo karabbiin sodaachisoo osoo hin taane Oromoon cubburraanii fagaata dogoggorri waanuma jirtuudha waan ta'eef viidiyoon sun si biraa akka jiru sirratan dhuunfaa kiyyatti kan nu bachaa jiru jechuudha gartuu lamaaniif wanti addatti godhu hin jiru munaan iluu abbaa booraati ati ammoo jechuudha obboleessa kiyya yookaan wallagga taata yookaan shawaa taata waan tokko gandummaadhaan maali waan ilaalu tokko hin qabu nama keenyatu beekee waan mati xiqqoo akkanaa fuudhee deema waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaafuu haqaaf rabbiif dukkanaaf dhuunfaa kiyyaaf jedhee kan hin dubbadhu harmee obboleettiin qabuuf jedhee jechuudha. Kanaafuu ati sammeenyatti hin fudhati waan kana anamma gama keetiif wanta nu badde tokko qaba. Innis viidiyoo kana kan waraabde si'iif akka ta'eef viidiyoon kun akka si bira jiru jecha amma dubbatte kana ammoo jechuudha lakkii an dhabee maallaqan isii gaafadhu hin qabu jette isii kana qofa adda baafachuudhaaf muna irratti namas deebi'a namoonni akka dhimma kana hordofuudhaaf as keessa jirtan obboleewwan keenya dhimma kana irratti nuuf kennitu. Aleeksi Taayyee yoo yaada kana tarii dudduuba jalqaba irraa kaatee nu dhaggeeffachaa jirtu ta'e yoo amma dhuftee jette nuuf xumurii hanga boodaatti jechuudha yoo nu dhaggeeffachaa jirta ta'e ammoo yaada jidduu kanatti qabdu yoo jiraate jedhe sakandii muraasa wayii keessatti nuuf kaasii fi obboleewwan keenya namoonni gastii keessa jiran gaaffii qaban yoo jiraate jedhe isaaniif dabarsee gara munaatti hin deeman gama kootiin galatooma. Galatooma. Teetu request ergite jennaan gastii irra galtee achi booda wal dubbisan. Eessatti wal beektu maal jennaani wal beekna abbaa manaa koo duriitiitti achi walitti qoosnee erganaa dhumnee jira kana wajjiniin laaqana nyaannee utuu laaqana nyaannoo haadha manaa koo turtee akkas malee waa'ee viidiyoo wal biraa qabaachuu hariiroon jira amma maaliif akka ta'e anis hin gaafanne wanti biraa wanta nu badde kamiyyuu hin jiru. Sadarkaan hariiroo jira hanga kana ga'uu iccitii akkasii wal biraa qabaachuu innis natti himne nutis mata duree akkasii irratti miti kan dubbanne ga'aan amma ragaa nama ba'u yoo jiraate gaafa sana wal dubbisuu jiraatii fi riyaa walii akka turan dubbachuu jira gurra kootiin akka hin dhagaye duwwaadha. Roobeeraa sigaa sumatti beeknaa ishees akkasumatti beeknaa riyaadhuma akkuma miidiyaa irratti wal beekutu jechuudha. Wanta hin beeku kanuma qofa. Wanta irratti dubbattan kan biraa qabaattan irratti dubbaddaa isini ani carraa nama biraatii kennitu bakka koo
Ayyee. gadi bu'ee natti tola. Galatoomii Aleeks ammanuma adda baafachuudhaaf barbaanneeti. Obboleewwan keenya namoonni gastii keessa jirtanuu akka gaafiitti wanti ifama sagaleen kiyya jira. Ati gama keetiin hin kenninee fi miidiyaa irra baasuu hin danda'a yookaan ammoo pablikiin godhaa jedhee ka'ee yookaan ammoo maallaqa sana akka itti ergituuf jechuudha. Doorsifni yookaan ammoo akeekkachiisni inni sii kennee jedhe akka jirutti sila dubbatte inni immoo waan kana lakkii gonkuma waan akkanaa nama godhu miti jedhee wantoota inni nama dubbachaa ture jedhe irra deebi'uu dhaggeeffachaa jirta. Hawaasnis dhaggeeffachaa jira waan ta'eef waan kana jechuudhaati. Ragaa wayii qabda yookaan ammoo bifa kakuutiin haa ta'uu shakkii tokko malee hammeenyaaf osoo hin taane obboleessa keenya maqaa balleessuuf osoo hin taane dhibbaa dhibbatti mirkaneeffachuudhaaf hawaasnis haa ta'u namoonni dhugaa kana hanga xumuraatti deemuu danda'anu yoo kan dhiyaatanu ta'ee jedhe hawaasa fuulduratti nama 7,000 fuulduratti waan kana dhibbaa dhibba akka inni jedhe ragaa qabda yookaan ammoo bifa nu amansiisuu dandeessu wayii qabda. Kakachuu nan danda'an quraana itti amanu qabadhee kakachuu danda'a. Asirratti immoo wantan jedhu tokkotu jira maame. Isa inni munaan viidiyoo baay'ee namaaf ergiti, viidiyoo baay'ee nama biraatti ergiti, karaa sanaan bahuu danda'a. Inni jedhu isa kana anatu beeka, eenyu isa ta'e anatuuf beeka. Garuu aniif Rooberaa yoo xinnaate viidiyoo 4-5 olla biraa qaba sii galee ankoollee akkuma kana viidiyoo 3-4 isa bira jirachuudha. Tarii isa kanadha viidiyoon biraa kan nama bira jiru jedhee yoo baasee ta'e kan biraas itti gaafatamaa akka fudhatu ammas isuma jechuudha. Viidiyoo isa bira jiru nan beeka waan ta'eedhaaf. Reefilleen cufture. Ayyee eebbisaa dubbadhu eebbisaa galatoomi sabboontu. Qulqulleeffachumaaf hin jedhe. Wannan gaafachuu fedhe erga waggaa 3 hariiroon keessan addaan citee adda baddanii mana Aleksitti walitti dhuftanii wal dubbistanii asii wanni inni akka dorsaatti siin jedhe jira namni wal dhabaa mallaqaaf haa ta'u dhimma biraatiif haa ta'u wal dhabdanii adda deemtanii wal dhabbii san kaasee wanni akka dorsaatti haa ta'u waa inni siin jedhe si sodaachise jira. Akkasuma ammoo erga adda deemtanii waggaa 3 adda fagaattan haalli ati isa shakkituuf viidiyoo matu isa bira jira qofaaf immoo isatu waan kana irratti hojjetee jettee wanti ati yaaddu wanni biraa jira namni erga wal dhabee waggaa 3 addaan deeme dhimma maal walirraa qabaatee waan kana warra dalaga jettee mee wanni biraa wanni ati isaan shakkitu jira gaafii lammaffaa. Galatoomi gaaffii keetii fi duraanii kan inni maallaqa na gaafatee yeroo sana keessatti yeroo ho'aa sana keessatti innis viidiyoo na biraa qaba anis viidiyoo isa biraa qaba naan poostota jennaan atis poostottee anis keen poostota jennaan hin dhiisee hin deeme. Eega wal cufnee turre immoo dheengadda kan dhufee na dubbise isadha. Si galee ani immoo eegganaan dubbisee malee wanti na doorsisee hin jiru wanti biraa si galee. Ittaan fafamaan carraa tokkitti Rooberaa irraa hin gaafii takka qaba. Boona itti fufta abdii irraa boona itti fufi boona yeroo keenyatti haa fayyadamnu itti fufi abdii gaggabaabsinee waan nuuf furmaata ta'u. Mana keessaa dhaggeeffataa jiru wanta ajabnu qabna. Obboleessa kiyyarraan abdii qaba Rooberaa. Obboleettii keenya cabni sii caba kooti irra isiifan gaddee jette jalqaba wannati jette tokkotu jira. Isheen yeroo jalqabaa fi viidiyoo kana isarrattan sheer godhee jette. Ati immoo jalqabumayyuu otoo ishee karaa isheetiin na biran ga'inii nama biraa sheer narratti godhee jette. Asirratti wannan gaafii sirraa qabuu fi sirraa barbaadu nama sheer sirratti godhe sana nuu dhiheessi. As keessatti yoo nama sana arganne bilisa ba'uu dandeessa. Tokko namni viidiyoo sana sheer sirratti godhee hawaasa irratti sheer godhuu wanti inni irraa qaanfatu hin jiru. Osoo gaafa sana si dhosseetii hawaasa si dhossee obboleettii keenya sataruu danda'a. Ati dhugumaan akkuma jettu rakkoon obboleettii keenya rakkoo keeti yoo ta'e obboleettii qabda yoo ta'e borintalli kee tarii biyya alaa baate rakkoon biraa irra ga'uu danda'an si yaachisa yoo ta'e nama viidiyoo kana suusinsiin ergiin sirratti sheer godhe sana nuu dhiyeessi maamme kanuma yeroo walirraan gubu. Ayyee itti fufi boonsaa. Galatoomaadha obboleeyyan keenya Rabbi dhugaa nu haa dubbisu. Isinis obboleettii teenya innis obboleessa keenya nuti bakka kana wanti jiru. Allah 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 Allah
ችግር በዝቶ እንኳን ቢጨንቀኝ አላህ ነው መላውም ከቶ ቢጠፋኝ አላህ ነው ሳጣ ሚይዘው ምጨበጠው አላህ ነው ጥሪዬ ሁሌም ላንተው ነው አላህ ነው ባዶነቴ የሚሞላ